obbo Lammaa Bayii Guutamaa jedhama. Gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii dhaabbataati. Anis Dirajjee Raggaasaa Yaamiti. Akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti barsiisaa fi gorsaa dhaabbatichaati jechuudha. Anis Kumaa Xaafan jedhama. Hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaati jechuudha. Anis Haayiluu Nagaatiin Nagdeen jedhama. Hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa Kaabaati. Miseensa Galmadii Deetoo magaalaa Finfinnee. Sababa obbo Abdiisaa Isarmuu aanaa Aadaa Bargaa ganda Caacoo birratte galma amantii waaqeffannaa sadeen adaa kan turan sanbata xiqqaa galgala boqotanii awwaalchi isaanii immoo wixata ture hordofaa amantii waaqeffannaati. Ati hordofaa amantii namni kun hordofaa amantii ortodoksii miti jechuudhaan manni amantaa ortodoksii akka hin awwaalamne dhorkee kanarraa ka'uudhaan rakkooleen kamiyyuu odoon uumamin obsa hordoftoota amantii waaqeffannaa hawaasa Oromoo naannoo saniitii fi maatiiwwan isaanii guddaa galateeffannaa obsuudhaan ooyiruudhuma obbo Abdiisaa Sarmuu irratti awwaalamanii jiru jechuudha. Obbo Abdiisaa Sarmuudhaayi kanarraa ka'ee dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa muddee 15 bara 2012 guyyaa har'aa kana jechuudha marii koreeleen dhaabbatichaa adda addaa taasiseen haala waliigala amma miidiyaa hawaasaa irrattis ta'ee miidiyaalee tokko irratti aktivistoota Oromoo namoota keessas alaatiinis hordoftoota amantichaatiinis muufii fi komii adda addaa dhiyaataa ture kan ilaalchisee dhaabbanni keenya erga mari'atee namoota kanaafis ta'ee hawaasa kamiifiyyuu warra kallattiidhaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kanaa quba qabaachaa jiraniif akka hubannoo ta'utti mariin kun akka isaan ga'u murtaa'ee sagantaa kana atattamaan akka uummata keenya ga'uudhaaf marii goone jechuudha. Kanaaf dhimmi keenya har'a kanarraa dubbanna jechuudha. Walumaa galatti dura waaqeffannaan amantii lafa kanaa akka taate, amantii uummata gurraacha Afrikaa akka taate, amantii Oromoon duraan qabu, amantii hangafa Oromoo akka ta'e Oromoonis sabni kamiyyuu ni beekaa. Amantii waaqeffannaa uummanni Oromoo erga bara dheeraa ittiin jiraachaa ture asii sirna bittuu nafxanyaatiin diigamee galma warra abbaa Oromoo diigamee dhugaan Oromoo diigamee gamtaan Oromoo hawaasummaan Oromoo aadaan Oromoo diigamee Oromoon of dhabee wal dhabee afaansaa dhabee akka alagaa jala hiramee qircamee bulu taa'amee jira. Kana ta'ee odoo jiru uummanni Oromoo immoo qabsoo isaa kan aadaa isaa, kan afaan isaa, kan eenyummaa isaa, kan amantii isaa, kan mirga abbaa biyyummaa isaa geggeessatuma ture. Waggoota dheeraadhaan booda uummanni Oromoo jaarmiyaa amantii waaqeffannaa kanas waggaa 6 kana gaddibsee dhaabbachuu danda'ee jira. Waggaa 6 erga qaama seerummaa argatee akka amantii waaqeffannaa biyya kanaatitti amantii waaqeffannaafis tarree amantii biyya kanaatitti galmaa'ee hojii amantii waaqeffannaa guutuu Oromiyaatii fi Oromiyaan alatti illee geggeessaa turee jira. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo kana geggeessu barnoota warra abbaa Oromoo barsiisaa galma warra abbaa Oromoo alagaan Oromoo irraa kalee humnaan diigde san deebisee ijaaraa deebisee dhaabaa jira. Aadaa keenya, afaan keenya, duudhaa keenya uummata isaa kana alagaan jalaa mancaasan barsiisaa jira. Walumaa galatti kan waaqeffannaan jechuun dhimma afaanii, dhimma aadaa, dhimma duudhaa, dhimma eenyummaa, dhimma seenaa, dhimma waliin jiraachuu Oromoo, dhimma walitti amanuu Oromoo, dhimma waliin Oromoo akka ta'e Oromoon kamiyyuu ni beekaa. Yaa ta'uti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qaama seerummaa fudhatee erga ijaaramee tajaajila yookaan mirga amantiin biyya kanaa qabu heera biyya kanaatirraa mootummaa biyya kanaatirraa fudhatamni inni qabu maal fakkaata ta'iin amma uumame kuni achatti waggaa 6 kana keessatti maal fakkaata jennee akka isin waggaa 6 kana agaarra jiru kanarratti duwwatti deebinee hawaasa keenya hubachiisuun barbaachisaadha waan ta'eef maaliif ka Oromoon irraa galma amantii waaqeffannaa 364 ol Oromiyaa keessa jira, Kibba jira, Gambeellaan jira, Beenishaangul Gumuz keessa illee jira,
wallo hanga waldiyaatti injira kun beekamaadha. Yaa ta'uuti garuu Oromiyaa yookaan immoo biyya Afrikaatiin alattu Kanaadaa Torontodha galma tokkicha seera qabeessaan dhaabbanni kun ni qaba jechuudha. Galmi kunillee baay'ina galmoota kanaa keessaa tokko jechuudha. Yaa ta'uuti galmoonni kun tajaajila amantiin tokko argachuu qabu argataa jiraayii oggaa jennee yoo argatan yoo hin arganne immoo maaliif akkamitti waggaa jaan kana sochii amantii waaqeffannaa biyya kana keessatti geggeessaa turre kan jedhu uummanni keenya hubachuu qaba waan ta'eef gara darajeettan darbaa mee darajeetti uummanni Oromoo sochii waaqeffannaa deebisee ijaaruu godhaa jira. Waaqeffattoonni sochii amantii waaqeffannaa godhaa jiru. Keessattuu qeerroon dargaggoon Oromoo dhaloonni haaraan kun dhaloonni qubee kun godhaa jira. Yaa ta'uuti adeemsa galma banachuu irratti adeemsa lafa awwaalchaa argachuu irratti bu'aa bahiin turee fi milkiin ture maal fakkaatamee akkamitti uummata keenyaaf isa kan taate asirratti. Bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hawaasni keenya kan waaqeffataa ta'es kan waaqeffataan ta'enis dhimmi awwaalcha dhabuu abbaa keenya Abdiisaa hin sarmu baay'ee itti dhagahamee jira. Akka Oromootitti waan namatti dhagahamu itti dhagahamuu qaba. Kanaanis uummanni Oromoo bakka jiru haqa keenya dubbatee jira, nu dubbatanii jiru. Nu qofaafis miti immoo akka Oromoo tokkotti dirqamummaa qaban bahanii jiru jennee isaan galateeffachuun barbaada jechuudha akka nama tokkootitti. Karaa biraatiin immoo karaa waan isaa waan jedhamutu jira. Yeroo tokko tokko akka namni hubatu waaqeffannaa dhugaa jedhamu waan jaarmiyaa qabaatee ijaaramee biyya kana keessa sossoone tokkotti yookaan immoo sochiin goone tokkotti akkaataan itti hubatamu ni jira. Haa ta'u malee garuu dhaabbanni kuni caasaa gubbaarraa kaasee hanga dhaqee aanaa gahuu fi aanaadhaa immoo akka galma gahuutti caaseffama qabaatee nama hojii kana hojjetu hojii kee jedhee barnoota kana barsiisu dhaabbata qabu jechuudha. Dhaabbata itti gaafatamummaa waan kana sochoosuu qabu. Nama waan kanatti yaadee maallaqa baasee waan garaagaraatiin deeggarsa godhu hawaasa godhu jira jechuudha. Miseensi waan kanaa jechuudha. Kanaafuu waan akkanumatti deemuu mootii jechuu barbaada jechuudha. Isa illee gulantuu dabaltu jechaadha. Isa waa'ee ijaarsa amantii waaqeffannaa kana keessatti rakkoon mudachaa ture maal fakkaataa galmoonni haga ammaa 364 ga'an kunii fi kan kanaa olii bifa kamiin deemee as ga'e dhugaa jennee ilaalle baay'ee haala rakkisaa keessa ture. Beekamaadha jechuudha. Garuu yeroo baay'ee adda baafamee namni keenya ni hidhamaa ture, reebamaa ture, galmi nurratti cufamaa ture, kan nurratti cufaa tures mootummaan siyaasa gaggeeffamaa wanni Oromoo wal gahu hunduu akka siyaasatti waan ilaalamuu fi siyaasa gaggeessan jechuudhaan yeroo baay'ee namni meeqa hidhamee jira. Maquma amantiin dhaanii gaafaa jira. Garuu maqaa amantiin dhaanii waan biraas itti galu. Yoo barbaadanii aboosiin jedhu yoo barbaadanii waan fedhan waan ofii isaaniitti tolee fi waan ofii isaaniitti jibban tokko sitti maxxansanii siidu malee maqaa amantii waaqeffannaatiin miidhaan dhaloota kanarra ga'e waan asitti miti. Qabeenyi dhaloota kanaa bakki itti barbadaa'e bakki itti gubatanii jira. Bakki itti ilmi namaa dhaanamee dhiigni isaa dhangala'ee too miidhaan adda irra ga'ee jira. Armaan dura bakki itti namni du'e illee jira maqaa amantii kanaatiin. Garuu gaafa kaafamuu fi gaafa dubbatamu sababni amantii miti. Siyaasatti maxxansu yookaan aboo ta'e jiru gufumsoo malee jiru waan garagaraatti maxxansu waan ta'eef jecha waaqeffannaadhaaf hidhamee namni jedhee osoo si dubbisu hin jiru jechuudha. Fakkeef lammaan yeroo hidhametti sababiin inni itti hidhame sababa siyaasaa ta'e sababa amantii waaqeffannaatiif gara waggaa lamaa hidhamanii jechuudha. Kana hin beeknaa jechuudha. Nuti hin beekna akka sababa amantii kana dadhabsiisuudhaaf yookaan immoo amantiin kun biyya kana keessa akka hin jiraanne dadhabsiisuudhaaf akka godhame hin beekne. Isaan garuu gaafa himatanis gaafa waan jedhanis waan sasitti godhan waan ta'eef amantii waaqeffannaa kana jalaa dhugaan kun dhokate malee miidhaan dhaloota kanarra gahaa ture xiqqaa miti akka waliigalaatitti. Kana uummanni kunis hin beekaa jechuudha. Miidhaan gahu kun immoo maalirraa ka'eeti gahaa ogaa jenne tokkoffaa ijaaramuu Oromoo jibbuurraa. Oromoon tokko walitti dhufee akka gaaddisa tokko taa'ee waan isaa wal barsiisu warra keenyatu jiru. Warra gurmuu Oromoo tokko yookaan immoo dhaabbilee adda addaa biyya kana keessatti dhaabbataa turan kan amantii isaa ta'u kan maalis haa ta'u tanaan duratti duulanii jala eegsisaa turan uummata Oromoo waleera. Dhaabbanni kunu sababa amantiitii fi sababuma waan nu gargaareen as ga'e malee jigsuudhaaf yeroo meeqa itti agamamee jira jechuudha. Jigsuudhaaf wanna baay'ee irratti godhamaa ture. Shawaa qabaa keessatti waan ta'aa ture hin beekne. Amantii kana gadi dhaabuudhaaf namni karaa amantiitiin uummanni walitti bu'isaa akka uumamu waan godhamaa ture hin beekne. Harargee keessatti waan godhamaa ture hin beekne. Iddoo adda addaatti bakkee galmi hin jirutti rakkootu uumamaa ture.
Duri rais jalqaba rais kaasee amantii waaqeffannaa waldaa Maccaaf Tuulamaa gaafa hundeessas rakkina akkasiitiin deebi'ee cufamee waldi Shumajii waldaanis gaafa cufamu jechaadha. Jalqabamee ture jechuudha achi keessatti illee. Kuni garuu bifa haarawaatii fi bifa cimaa ta'een ijaaramee jira. Yoo ijaaramullee seera eegee beekamtii waajjira dhimmoota federaalaa ministeera dhimmoota federaalaa kan dhimmi amantii ilaallaturraa galmaa'ee akkuma amantii tokkootitti gabaasa waggaa waggaadhaan isaanii galchee caaseffama obii bila isaaniitti galchee amantii biraa caalaa mootummaa kana wajjin deemaa ture jechuudha. Deemaa ture yookaas hin jiru waan ajajamee guutaa ture jechuudha. Haa ta'u malee immoo maaltu jira akka bulchiinsa biyya kanaatitti guyyuma gaaf tokko amantii waaqeffannaa kana afaanii maqaa dha'u malee amantii waaqeffannaa kun akka amantiititti biyya kana keessa akka jiraatu hin fedhamu. Hin barbaadamu kana nus hin beekna jechuudha. Maaliif hin barbaanne akkuma amma jennee kana jechuudha. Kanaaf jecha iddoo galmaa haga ammaa qabnu keessa parsantii 80 kiraadha. Indee kiraadhaan jiraannaa jechuudha biyyoon kana gubbaarratti. Kiraa saniyyuu warra meeqa irratti akkan kireeffanne godhamne nama nu kireesse hidhaa turu hidhanii maatii isaatii walitti naqanii rakkoo adda addaatti raangaanii akka itti waaqeffachuu hin dandeenye godhamaa ture jechuudha. Kun egaa dhiibbuma gara siyaasaatiin mootummaan amantii kana irratti godhaa ture malee wanni addaa amantii kanaa keessa mootummaatti aggaamamee yookaan mootummaa kanatti godhamee yookaan immoo qajeelfamaa dhaabbata kanaa keessatti mootummaa irratti miidhaa gahuudhaaf yookaan siyaasa faayidaa siyaasaa tokko barbaaduudhaaf wanti godhamee jiru. Inni kun karaa lamaan tokko namoota sirna siyaasaa dahoo godhatanii jibbannaa amantii kanarraa qaban aangoo isaaniitti fayyadamanii kan godhan. Inni biraa bu'uurumarraa immoo mootummumtu nama Oromoo ta'e ijaaramu jibbuurra. Kanaaf iddoo walchaa miti iddoo jiranuyyuu itti waaqeffataniyyuu bakka meeqatti xalayaa galchinee uummannis kana beekuu kan qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo gaafatan nuti xalayaa nu galchineedha. Nuti garuu akka nama tokkootti fi akka dhaabbata tokkotti ragaa qabatamaa tokkoon gaafa galchinu mallatteessifnee ragaa qabatamaa harkaa qabnu. Kan isaan kaasuu hin dandeenye waan borus dhaloota kana akka seenatti taa'uu danda'u jechuudha. Kanaaf gaafa ati gaafattu lafti gaafa kan amantiin biraa akka barbaadetti wanni dhan fudhatu hektaaran fudhatu waaqeffannaadhaaf wanni takkitti eenyu kaarimeetirii 200 faasii kennu kan kennaniyyuu akka amantii kanitti hin kennanii jechuudha akka tuffii fakkaataa jechuudha. Haga ammaa wanni kenname sunuyyuu wanni mootummaatiin odoo hin ta'in fedhii mootummaatiin odoo hin ta'in fedhii jaalala namoonni dhuunfaadhaa aangoo isaanii qaban bakkee san bu'anii isaan sun naatoo godhanii kennaa turan malee siyaasni biyya karaa kana keessatti Oromoo waan hin jaalatamneef jecha dhiibame. Dhiibamuu keenya kanaanis immoo amantii keenyas hin galnu waan jedhurraa haga ammaattis jabaannee dhaloonni kunis jabaatee kan jedhu. Rakkoon iddoo walchaa irra qofaa miti kan mudate isinis kana beekuu dandeessan. Iddoo baay'eetti namni du'uu dhiisee sun ta'e yeroo meeqa namni walitti bu'uudhaan rakkina ta'ee akkasumatti awwaalamaa ture. Kaan akkuma ammaa kanatti ooyiruu keessatti awwaalamaa ture jechuudha namni. Kanumaaf malee nuti iddoo amantii akka amma hawaasni keenya gaafii adda addaa nu gaafatu kana iddoo awwaalchaa kana gaafachuu dhabneeti miti. Iddootti galma dhaabne tokkoon isaatti gaafa galma dhaabbatu bari gaafachaa ture. Kana yaadanii jechuudha. Akka seera qabeessan isaan biratti galmaayuu waggaa dhaabnu tokkoffaa beeksifnu. Har'a fakkeenya warri aadaa bargaa gaafa deebii kennan bulchiifne nun gaafanneedha. Nun gaafanneedha. Garuu galmaachi keessaa kan qabnu kan immoo iddoo nu kennanii hin jira. Xalayaan isaan bira tokkoon galchinee hin jira jechuudha. Kanaaf wanni godhamaa jiru nuti akka nama tokkootitti dhaloota kana kabajaa uummata kanaa tokkummaa uummata kanaa hin diigu. Waan jedhurraa ofii keenya miidhamaa rakkachaa rakkoon kun immoo dhiibbatee uummatattuu bahee uummanni lola malee guyyaa gaaf tokkootillee biyya kana keessatti akka amantiitti boqonnaa argannee gammannee jiraachaa hin jirru. Kanaaf hawaasni kunis beekuu qaba. Ulfaadhu mee kumaan ka ati gaggeessaa giddugaleessaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Wiirtuun amantii waaqeffannaa godina Shawaa Lixaatillee giddugaleessaa jala jira. Ta'iin kun akkamitti haala ta'ii kanaatirraa maaltu isinitti dhagahame ilaalchi uummanni naannoo sanii akkaataa nama bulchiinsi aanaa Adaa Bargaa Obbo Mootii Gammadaa BBC irratti hime sun ammam dhugaadha akkamitti ilaaltu wanni qabatamaan isin himee hawaasa keenyaaf himtan maal fakkaatan? Magaalatti amma haalli silaa godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti du'a obbo Abdiisaa hin sarmuu silaa
tin nu mudate kuni waan hawaasni Oromoo hundi sirriitti gadi qabee laaluu qabu. Maal jennaan namni tokko gaafa jiru amantii qaba. Gaafa jiru amantii gaggeeffata. Namni erga du'e amantii hin qabu. Nama du'e silaa akka uumaa biyyaatitti yookaan akka silaa namni tokko namummaa qabuutitti osoo nama du'e san awwaaluun irra jiru. Mootummaallee haa ta'u namoonni amantii silaa biraa keessa jiran kan Oromoo hin ta'in amantii sana dahoo godhatanii dhiibbaa haga kanaa gaggeessuun silaa manguddoon kun manguddoo waggaa 78 haga kana keessatti erga gama hordofaa amantii waaqeffannaa ta'anii yookaan hordofaa amantii waaqeffataa ta'anii waggaa tokko waggaa silaa 77 amantii kiristaanaa keessatti dabarsanii haga san keessatti kafaltii isaanirraa barbaachisu gama amantii saniin godhaa turanii walumaa galatti jireenyi isaanii guutuun amantii kiristaanaa keessatti darbee haa ta'uuti garuu olola adda addaatiin namoonni nama silaa haga kana waliin jiraate erga inni du'ee hin awwaalamu jedhanii reeffa isaa rakkisuu fi hamilee hordoftoota amantii waaqeffannaa cabsuu fi maatii fi fira silaa manguddoo kana qaanessuu fi hamilee cabsuun hawaasni sababa isaaniitiin akka walitti bu'u taasisuun waan hin malle ture. Haa ta'uuti nuhis akka silaa Oromoo tokkootitti Oromoon tokko biyya isaati irratti yoo lafa itti awwaalamu dhabee har'allee rakkatu baay'ee nutti dhaga'ama. Dhiibban silaa jiru keessa keessan sochii waggaa 6 godhaa turre keessatti bal'inaan jira waan ta'eef haa ta'uuti dhiibeetti humna waaqeffattootaatii ol ta'eet amma hawaasa guututti mul'ate malee amma durallee inuma ture. Haa ta'uuti garuu hordoftoonni amantii waaqeffannaa namni kun achitti silaa walitti bu'iinsi yoo uumame bakka sanitti namni biraa walitti buuset biraa deema waan ta'eef kan gamasiin miidhamullee Oromoo waan ta'eef kan nu keessaa miidhamullee Oromoo waan ta'eef Oromoon miidhamuu hin qabu jedhanii reeffa silaa manguddoo kanaa bataskaana dura hanga nama dhaqee haga galgalaa taa'ee galgala san fuudhanii qe'ee isaaniitti awwaaluu isaaniitiin haa galatooman jenna. Kanaaf fuuldurallee mootummaan xiyyeeffannoodhaan laalee yoo rakkoo kana furuu baate rakkoon kanaa olii uumamuu akka danda'u shakkiin hin jiru jechuudha. Amma dura obsuudhaan walii dhoksuudhaan waan hedduu irra dabarree miseensota keenya tasgabbeessinee bakka kana geenye. Miseensi immoo bakka amma jiru kanatti uummanni Oromoo yookaan Oromoon tokko du'ee bakka itti awwaalamu dhabuu jechuun baay'ee waan itti dhagahameef yoo mootummaan atattamaan bakka awwaalchaa fi bakka ijaarsa galmaa waaqeffattootaa kana furuu baate rakkoo hamaan akka achi as deemu beekuun barbaachisaadhaan jedha. Galatoomii egaa waliigala haalli kun egaa hawaasa Oromoo irra dabree namuma sammuu qabu nama namummaadhaan yaaduu danda'u birattiyyuu gochaa suukaneessa fi gochaa badiiti. Mootummaas ta'e bulchiinsi aanaa sanii reeffa namaa hin awwaaltan jechuun waan dhagahamee hin beekne. Kun waan nama gaddisiisu waan nama jibbisiisu reeffa silaa mootummaan mana qopheessaa nama jecha du'e karaarraa fuudhee awwaalaa turetu waaqeffataa ta'uu isaa qofaan akka hin awwaalamne garee qeessotaa ta'uudha. Mirga warra qeessotaatti qaba jechuudhaan maanguddoon kun bakka itti dhaloonni isaa firri isaa Oromoon naannoo isaa awwaalamaa turetti akka hin awwaalamne guyyaa guutuu dhorkee. Wanni kana caala nama gaddisiisuu fi gara nama nyaatuu fi godaannisni kana caalu hin jiru. Walumaa galatti obbo Wayiluun haalota agartee gaggeessaa giddugala kaabaatiin
giddugala kaabaatti illee yaali guddoo ture jechuudha. Fakkeenya fudhannee galma hundee ganamaa dhabuu abootetti hanga galma keenya guutuutti gaane jechuudha. Hordoftoota amantii ortodoksiitii fi waaqeffannaa walitti buusanii giddusanii akka baran fayyadamuudhaa fi humni guddaan irratti hojjetamee manneen amantaa adda addaa gubatee ture jechuudha. Kanaaf gargaarsa Oromoota gamaa gamanaatiin nu lafee tokko nuti Oromoodha. Oromoon amantii waliin qoodu Oromummaatti amana. Walirraa dhalate lafee takka jechuudhanii nageenyi sun bu'ee hordoftoonni amantii waaqeffataatis ta'e ortodoksiitis hojii amantii waaqeffannaa hojii amantii isaanii itti fufanii jiran jechuudha. Mee haala sana haalota ta'e kanaa fi haala amma aadaa bargaatitti ganda caancoo barattii ta'e kana akkamitti uummata keenya ibsita godaannisa ture kanaa jechuu barbaadan jechuudha. Galatoomii obbo Lammaa rakkoo adeemsa deebisanii ijaaruu amantii waaqeffannaa keessatti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa egaa hundaa'e dhugaa jaallee yoo buute sochii sanaan dura jirullee jira. Haa ta'u ijaaramnee sochii jalqabnee uummata Oromoo ijaaruutti dhimma hojii waaqeffannaa irratti sochii godhaa ture jechuudha. Seenaa kana haa ta'u rakkoon nuqunnamaa ture rakkoo keessas haa ta'u alaa waanuma jiru jechuudha rakkoon nuqunnamee akkuma obbo Darajii nama kaasan rakkoolee hedduu ture jechuudha. Haa ta'u garuu amma rakkoon akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti amma giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaatti shawaa lixaatti nuqunname kuni tanaan dura rakkoon akkana akka uumamneef gaafii dhiyeeffatu rakkoo ibsan. Mirga keenya gaafanne mirga tarree amantiilee biroo jiran waliin mirga gaafachaa ture jechuudha. Mirga kana deebii dhabe mirga tarree amantii kaanii wal qixa heerri biyyaatti illee jedhudha dhaabannee gaafii gaafachaa ture jechuudha. Haa ta'u adeemsa keessa mootummaan kun deemnee ijaaramnee ni galaaf jennee obsa guddaan deemaa ture jechuudha. Rakkoolee hundaa bira dabaree as geenye ni galaaf adeemsa keessa bulchiinsi jirus mootummaan jirus ni galaaf jennee akkas obsaan ture jechuudha. Ka ammaa sun garuu waan addaati jechuudha. Rakkoo addaati. Uummanni Oromoo mirga isaa mirga deebi'anii ijaaramuu mirga amantii ofiitti amanuu ni qaba guutumatti ofiif irratti hojjechaa jira. Namni illee amma akkuma duratti ibsame mirga ofiitiif gaafii gaafachaa jira waan godhuu qabu ni godha. Akka rakkootti amma obbo Abdiisaa hin sarmuu du'a Oromoo guutuutti jechuu kan isaa qofa miti nutti dhaga'ama. Maali nama du'e sirraa du'e tokko fuudhee bakka awwaalchaa geessisee achi gara manaa deebistee oorratti awwaalu jechuun qayee namaan dhanqe tokko biyya keenya irratti qayee keenya irratti awwaalamuu dadhabe jechuudha. Rakkoomtu haa ta'u garuu dhaloonni keenya warri galma sadeen adaatti achitti argaman gaggeessitoonni achi jiran barnoota amantii waaqeffannaa qabdura dhaabbatanii rakkoo jabdullee obsanii dhaloota keenya wal miidhaa akka ibsame walitti bu'uudha dhaloota keenya waliin bu'uuna sana obsuudhaan awwaalanii jechuudha ooluu isaanii irratti. Haa ta'u garuu yaaliin kun waaqeffattoota irratti rakkoo duuban haala yeroo hojii wal qabatees haa ta'u haala sochii waaqeffannaa irratti dhiibbaa guddaa adeemsifame jechuudha. Kanaaf maali humnaanis deemne akkas ta'a haa ta'u amma wanni jiru deebii awwaalamuu dadhabuu qe'ee ta'uu rakkoo guddoodha. Uummanni keenya garuu hubannoo guddaa obsa guddaa qabaachuudhaan sochii raawwatanii jiru. Warri dhaloota keenya kan achi jiru maatiin obbo Abdiisaa illee jajjabina haa qabaatanii sirriitti waan guddaa obsa guddaa godhanii jiru ibsamee jira. Maaliif garuu qe'ee keenya irratti wanni akkasii kun rakkoon jabduun tun nuqunnamuun waan addaati rakkoo tanaan dura dabreerra awwaalcha hin dhabne duuti illee yoo jiraate warri keenya tanaan dura seenaa amantii waaqeffannaa keessatti abbootiin keenyas lubbuutti dabranii jiru. Rakkoo guddaan tanaan dura seenaa uummata Oromoo keessatti jiru sirna sagantaa isaanii sirna isaanii gadi lakkisuun heera keenya guutuu jechuudhaan wareegama guddaan kafalamee jira. Garuu tuni ni ulfaata. Warri keenya kan dhume sun dachii irratti awwaalamanii jiru. Nuti garuu dachii keenya irratti awwaalamuu dhabuun yeroo ammaa kanatti yeroo mirgi amantii ni jira jedhamee jaarratti deebii tokkoffaa yookaan immoo yeroo ammaa kanatti awwaalamuu dadhabuun uummata Oromoo oduu addaati. Haa ta'u jajjabina nu kennee ofirratti deemnaa
kanuma itti dabaluu barbaada jechuudha wanni biraa qabsamee jira. Galatoomii.